مجان أخي خسوران يباني في الجريج دم سورة بركي شراش أفتي ماكي سورة وإن كان إنه مرة كوكبة في مسي دبر مجان أنا اللي يوم إثيوبيا دي مبرنا ماولي سوران كبريون إيرو تقولين أبديه كيرو تقولين أبديه إبسادي ستاني بوست نقولين عرب سوديم تجتوا كيسانيتي هاي نمني إبسا برا سورة خسوران يباني في الجريج دم سورة بركي شراش أفتي ماكي سورة وإن كان إنه مرة كوكبة في مسي دبر مجان أنا اللي يوم جانك أنت تفيد iddoo adda addaa Oromiyaa keessa erga biyya galii Oromiyaa keessa arsii baanee iddoo adda addaa kan mul'atu akkasumas baala guutuu keessa sababa baay'ee gammachuu qabu jechuudha warroonni halaalarraa wal ilaalaa turu aduu biyyatti wal argan haala kanaan kan wal simatanii haa ta'u malee jechuudha simannaawwan iddoo adda addaatitti ibsishaadhaa ta'uun simannaan kan ta'u warroota dhiirotaa qofa osoo hin ta'in shamarran irree dhiironni illee akkuma gama tiiktookii yookiin feesbuukii isa beekan guyyaa isa ijaan argan suuraa adda addaa wantoota adda addaa affeerrawwan adda addaa wajjin ta'a isin immoo yitu isa ajandaa guddaa godhattanii fidattanii tuma ibsishaan yoo intala shamaraa takka wajjin ka'e jaalatee makiin eessa jirti makiitti namni kun sheerii akkuma jalqabaa sagalee makii argeeffattanitti makeen ibsishaa fi masii Oromooti waan ta'eef abbaa barbaade faana suuraa yoo kaatan faarnatii keessanii malee ananan galchuu hojii isin waan hin qabneef jettee jirti deebii gabaabaa just short answer jechuudha. Kanaaf mooyitoon nuyi jechuudha akka addunyaatti yaaduun nurraa barbaachisaa maaliif akkuma bakka namoonni tokko jechuudha fakkeenyaaf namoonni feemasoonni abbaa barbaade wajjin kaa abbaa barbaade fa'a wajjin kaanii suuraan nama jechuun feemasii qofa osoo hin ta'in namni noormaaliin tokko abbaa barbaade faana suuraa kaa'ee abbaa barbaade faana poostii ta'e maal ta'e suuraan wanti suuraadhaan ta'u gochaadhaan kan raawwatamu miti yeroo tokko nuti jechuudha baay'ee jechuudha ijoolleen nuti Itoophiyaan kun jechuudha walumaa galatti Itoophiyaan kun godubatti hafina qabna የፋርነትሽ ጥግ ነው። እኔ ምን አገባኝ በርበሬን ይትናቃ ወይ ጉድ ታይስን ደበርሳ ዳገፈ ጉድ ይባል አጃይብ ቀምተ ወላሂ ላዚም نم تاخد برسانو نم شير نتنقون إنجلو بس ما لك شير ما نقول نفودني شير أكن قبيم وي guys لا نقول بتشي سانجين guys أنا ما واشير نقول في نتي فردي نارسا ونا جايبو إذا خمتو نارسا إذا دفي شيري في فرد وفي سن بك أك الدنوباس ولا في عادات أكسينا مكوسن تنا جايبوان والله لازم مكأنيوما دبركون جتشو مكأنيوما وانتو كيو أكيتاني لي ديفنس بولو في هذا أوكي ديفنس بولو رافيتشو وانتو كيو بديتا كلي أكيتان فكينيا في نسنجو والله وصو بديتا كلي أكيتان في داني نمانجو في جنا نمني أبشالي تكو قواتو وان اتخلنا ميون تقبتي في جيبو يا مالي نمني أبشالي تكو كافا وافدي تيمتو سي مدار سي دفتي تيم تغنى مدالة يجو خاوجين ساني خاولين كيف ساني صندوق سي دفتي وديسيتو سان أما دالة يجو أنا كسي أما لكي يتي نما دفي وانا تيمي يو أما لاسكاز جراتن دفتاني يو وانا تيمتن إسن تناجايو مالي جنان إسن درو لغي إسن درو قبان قبا وان تيف چچو إسن درو قبان قبا
suuraa tan osoo isiin arkin an arke jechuu. Suuraa amma isiin olii gad fiidan osoo isiin arkeen turen. Laayikii godhee bira darbees noormaalidha. Wanti biig diilii miti, waan guddaa miti, waan akkasitti akka abbadamee irraa haasa'umu miti sirgalee akkasii jechuu. Salaam nashini wud salaam nኝ አለው Umuseenaan kuma dhibba jaaseenti. Seensisaa fi gaa'is seensisaa fi haga maddu sapiraayiziin godhaanii. Seensaa fi Nayyaanni gaa'is torban takka guutuu badee barmaanan barbaadinaa garuu isin. Maanan barbaadinaa. Maanan barbaadinaa. Kuma dhibba jaanseen eba. Nama dhibba tokko nama dhibba shantu irraa namni dhibba shanan guutaaf kuma tokko nama dhibba afurtas jiran wareedhaaf akkas seentanii. Egaa sagalee makii dhaggeeffattanii jirtanii waa'ee ibsishaan suurawwan adda addaa Oromiyaa keessatti akkasumas Itoophiyaa keessa Finfinnee keessatti iddoo adda addaatti deemee ka'u makiin haala kanaan isiniif deebistee jirti. Kana boodatti jechuudha ibsaan abbaa barbaade faana yoo ka'e wanti isin walitti ideetii guutanii makiitti ergitanii ibsaan kan biraa jaalatanii biyya irratti fuudhe ajandaan baay'ee ajandaan ibsaa fi makii kun baay'ee isinitti tola. Garuu mooyyetu jechuudha namni tokko fakkeenyaaf jechuudha suuraan ibsaan poostii godhe kun odoo gara miidiyaa kanatti poostiin godhe makiin kan beektudha. Kanaaf nuti akkanuma warra miidiyaa kanarra jirru wanti waan baay'ee dubbanna malee isaan dura walii erganii eessa akka oole kan wajjin beekanii nuti jechuudha miidiyaa kanarratti isaantu irra wal beeka malee nuti irra isaan hin beeku. Kanaaf jechuudha abbaan amma kanarratti yoo ibsishaan akkas godhe makiin akkas jettee dubbachuu dandeessi. Wantuma isaan irratti dubbanne irratti isin dubbachuun baay'ee nama ajaa'iba. Kanaafuu viidiyoo narraa qabadde isiniif dhiyaadde irratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.